wanni dabarfame mookam maal eeyina kam isin jalaa xiqqaat ergaan isinii galte mookam eega nuu galte wal danda'uu nama barsiifna malee namarraa hin barannu shee'amiin jedhe sanarraa waan tokkitti isinii hima dhiyeenya kana osoo karaa deemnu namni tokko masjiida nu ijaaraa garanatti goraa nuun jedhe lafa kana eessaa fuutanii jennee gaafanneen lafa kana ilma mollaa kan jedhamu nama kiristaanoo amantiinsaa ortodoksiitu lafa kaaree 900 ummata islaamaatii mallatteessee kenneefi haadha manaasaa ilmaan isaa Abrahaam kan jedhamu mallatteessee kenneefi karaa osoo karaa geeraa deemaa jirru itti gorre daawaadhaaf osoo karaa bobbaanu karaarra warri karaa cufee ummata islaamaatiin maa kennite jedheetiin dhaqee gaafadheeniyan angaafannaan ilmi isaa abbaa isaa dhabee ilma isaa Abrahaam maa kennitaniif jedhee gaafannaan ummata islaamaa karaa dheeraa deemee masjiida bakka kanaa dhaquun arge ana asirrattiin hore asirrattan qabeenya kana argadhe ummata karaa dheeraa deemee jumaadhaaf biyya biraa dhaqu kana sammuu konnaa baadhachuu dide jedhe laal ilmi namaa kun namooma argaa namichi kun amantiin isaa ortodoksiidha namichi kun amantiin isaa amantii islaamaatii miti nama biraa ta'u wajjiniin ummata islaamaa karaa dheeraa deemee biyya fagoo deemee salaatu quudhuu dadhabee sammuun isaa baadhachuu fi diddee bakka inni itti waa nyaatu miti yookaan mana rakkadhe jenne bakka inni itti salaatu arra kun masjiidni dhaabbatee fi keessaa azaaniin ba'aa jira Allahu akbar waaqeffataa akka oduu sitti dhageenye arginee wallaallus nama tuqxu takka nama tuqxuudhaanis hin beekamtu takka waa dubbattee dubbii sii keessatti illee jecha namaa eeggatti waaqeffataan aadaa sii keessaa nama isiidhaan waa jedhe safuudha jettee bira dabarfatti malee namaa waan jettu waaqeffataan kan hin dhagaye kanan quba qabu manguddoo hayaati waa uma namaattiin seentu waan ofii malee arra waaqeffataadha jechuun nama rakkisaadhaafi kanaaf sheekamiin waaqeffataa miti warra bakka bu'ee amantii islaamaa arrabse jala murree itti himna nuti amantii keenya lubbuu keenya olitti jireenya keenya olitti biyya keenya olitti waan qabnu kana olitti amantii keenya jaallannaa jala muranii nuu beekuu qaban isaaf jiraanna waan ta'eef biyyi nagaa ta'uu kan nuti barbaanneef biyya Itoophiyaa kana keessatti tokko maqaa oromummaatiin akka cabne namuu beekamaadha eenyunuu kana jala sararee beeka lammaffaa walqixa maqaa oromummaatiin cabne sana maqaa islaamaatiin cabne kana beeytan hundi keessanuu seenaa kaleessa dabarfata warri kaleessa kana beeku kan akka waaqoo guutuu jarra akka Hussein Bonee jarra akka Jaarraa Abbaa Gadaa roorroo kana lammantu warri achi dura turan abbootiin jaraa roorroo dadhabanii roorroo ba'aa dadhabee warra ilmaanitti kenne ilmaan fuudhanii asiin ga'anii qeerroo kaleessatti qabsooftanii fiddanii nagaadhaan nageenya bareedduu kan akka nuti wal argine walaasofnu nu gootan nagaa kana warra booressuu barbaadutu amantii islaamaa tuqa maaliif namni islaamaa duraan madaa qabna yeroo itti bu'an nu taalla akka nu utaallu gochuudhaaf akka godhan waan ta'eef osoo sin utaalin seerattiin biyyattiin seera qabdi seeraan deemaa jirti seeraan bulaa jirti waan ta'eef seerri kun dhugaa ta'uu isaa namni amantii keenya tuqe seeratti nu dhiyaachuudhaan mirkaneeffanna nuti Allahu akbar kana jaalaan deemu asitti dhaabbadhu wannan obbolee waan keeyyatti dhaammadhu waanan dur jedhe amma asitti deebi'adhu akka rabbii jecha hunda keessan jaaladhu rabbiin arga kan keessootti qubadhu wallahi lubbuu koo seenirraan qusadhu hamma lubbuun jiru isin hin dagadhu yabbola akhiraa wanta naammadhu nan dagati rabbii jecha na yaadadhu khaalika kee biraa rahmatanaa kadhu yoonni na rahmatee abadiin salbadhu yaadadhu na kadhu khaalika ardiif samaa نتمنى لقاءك بالسلام الله سلا التندبيا مايكي درقمت التندبيسه غيا برو نانو مناران كيستي ارغمي هم بين غيا برو ان شاء الله
waamicha dhiyaar argee kana yeroo baay'ee amaanaa nurraa qabdanii adaraa nurraa qabdanii waa'ee nageenyaa irratti waa'ee gargaarsaa irratti akka shee amiin jedhan eega baane wallaahi takkaa galleen beenu amma wana ala jirra jechuu dandeessu rabbii qofitti targaa nuti miidhama ilma namaa hundaaf miidhama eenyu nu miidhamu nuti bira jirra inshaallah amma rabbii nu dandeessiseen dhiyaa harargee kana keessatti waa tokko hin hojjenne akka dhugaa qaban jedhan shee amiin dhugaadha nutu saabbaan gaafa cabse ollaan ija jaamsaa kophaan jirtanu inshaallah mabooda oromoon isinii wajjiniin jirti guutuun oromoo utuu kiristaanan jedhin utuu islaaman jedhin isin bira jirti beekadha kana beekuu qabdani kophaan jirtanu roorroo keessan namni isin irratti niisu amma booda kana beekaa guyyaa boru inshaallah rabbi jedhee magaaraa daaloon jechuun asii kiiloomeetiruma 20 fagaatti fagoo miti ammiilaanan keessa deemee beekaa aanaa habroo kana isinirran beeka malee narran beeytanu miila kootiinan tokkoon agamtii daaroo labuu keessaa harooressaa akkana naanna'ee burraayisaa haroo adiinii fi miliqaa'ee mana hidhaa kootiiti achi keessan hidhaa ture haa ta'u malee inshaallah bakkan duritti hidhamee ture amma mirgaa arganne nageenya arganne kanaan amma immoo bal'inaan dadaadhaan achitti minaaraa tokko boruu gad dhaabbanna inshaallah أبا ربي سي مرجيسي براتشرتي إن شاء الله ورقنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.